maqaan tokko Shogguu Leenjisootiin jedhama. Kan dhufe magaalaa Doonii godina Shawaa Bahaa keessatti nutis kinoo qophii ayyaana keessatti wageenyee taphachaa jirra. Magaalaa Adaamaa keessatti kan argamnu ayyaana kanarratti kan deemu dubartii heerumii fi dhiira fuudhinidha. Nutis gaafa buqqisaa irratti dubartoonni walgeenyee ta'uu deemna jechuudha. Yeroo karaa deemnu fi yeroo mana bira geenyu wanta garaagaraa jennaa yeroo karaa irra deemnu allaaduu buqqifaan gurguddoon nurraa yaatee xixinnoo guddifannaa jechaa deemna jechuudha. Gaafa mana bira geenyu immoo gaafa dubartiin sun yeroo barreen gaddaan waliin deemtee bara haaraa kanatti nu waliin hin deemne lootiin lootii gurraati barreen gaddaa yoo kana qalloon mootii durbaa jennee faarfina jechuudha. Gaafa immoo warri sun simachuu dideetoo miira gammachuu itti dhaga'amne ta'e immoo gumeen qiilii haadhuun fi mana kana maaliif qiilii jennee faarfina jechuudha. Maqaan koo Shaambal Addunyaa Daadhiiti. Akkuma argaa jirtu kana kinoo dargaggoo argaa jirta goobee taphachaa jira. Sirbicha goobee si jechuuf yoo ta'e ho'aa birraan baree farda bitannaa ijoollee jechaa taphachaa jirra. Birraan akkuma argitu kan jaalalaa kan hundaati. Waan hundaaf illee cinaatti shamarroonni wajjin jiranis shinooyyee taphachaa jiru. Kana kan taphatu qeerroo fi qarreedha. Akkuma argitu kana kinoo akkatti bareennee shubbisaa jirra. Ho'aa birraan baree farda bitannaa ijoollee jechaa sirbina. Baruma baraani sirbina garuu akka yeroo kana itti haguun hin jiru bakka. Amma fakkeenyaaf miiraan amma keessa jiru akka waan har'a dhaladheetti natti dhagahama beektaa.